Dubartiin arabaa galtuu hundisheeyyuu sammuun sirrii miti. Kanaafuu yoo heerumuu barbaadde achumatti heerumi. Kanaafuu namni fuudhu dhibee jira jedha komantiin keenyarraa. Jalqaba irratti shamara arabaa fuudhuudhaaf lammaffaa dhalachuu yoo si gaafachuu baate sammuun sirrii miti kan jette immoo nama keenya sammuun sirrii hojjetu iyyuu hin jiru. Akka kophaa haasofnuun akka kophaa waan meeqa jechaa ooluun sammuurraa hafaa qabna. Inna shamara biyya arabaa kan fuudhu nama carra qabeessa. Namni shamara biyya arabaa fuute lootorii guddaa isinii ba'e akka waan lootoriin isinii ba'etti ilaalaa. Kanaafuu riichii keessi qabdan osoo amala keessan bareeffattanii isinii wayya. Kanasiyyuu namni fuudhu dhibeera kan jette immoo maalla dhibeereen abbaan barbaade fuudhu haadhiisu. Ani kan na fuudhu nan qaba. Deemumanni kun maa mistira nama baasisa garuu. Shamara biyya arabaa maaltu fuudha? Sammuun ishee xashii taatee waan namni si fuudhu hin jiru achumatti heerumi jedha koomentiin tokko mucayyoodhaan jechuudha. Obboleettii keenya gaafii bareedu deebisteef galatoomsi jedha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'ee warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota koo mucayyoota akka maal jedha seetanii akkuma isheen dubbatte jechuudha. Wanta fideef garaa nageesse maaliif wantoonni akkanaa kun koomentii keenya irratti illee waan barraa oolu namoota baay'eedhaan jedhamaa jira jechuudha. Akkasuma waanuma nuun jechaa jiran hunduma keenya jedhu. Keessattuu shamarran biyya arabaa hunduma keenya si'iinis anaanis hin jechaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo dhugaa dubbachuudhaaf akkuma mucayyoon jetteeyyuu shamarran biyya arabaa fuudhuudhaaf lama dhalachuu isaan barbaachisa dhugaa rabbii. Maaliif akkasuma immoo carra qabeessa ta'uudha. Namni shamarri biyya alaa kan fuudhe carraa qabu. Kan biyya keessaa fuudhee meeqa tarra rakkachaa jira. Kama dhagaa jirru kama beekaa jirru. Mana kiraa isaa ishee kaffalee jiraachisuuf waa hedduutu sammuu isa zoorsaa jira jechuudha. Karooran beektu, karoora hojiin beektu kan biyya keessaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen shamarran biyya arabaa namni fuudhe carra qabeessa, sirriitti carra qabeessa dhugaa rabbii hedduutu akka carra qabeessa jechuudha. Maaliif akkuma nama isiniin jedhan ijoolleen anumti mataa kiyyaan beeku naannoo kooti kan fuudhanii jechuudha ijoollee biyya keessaa keessattuu warra dureessa jedhanii fuudhan warra ishii dureessa jedhanii fuudhan gaafa ishii warra dureessa jedhanii fuudhanii warra dureessi sun meeshaalee hanga kaawwanii hin godhuuf akkasuma hoo mucaa isheen wanti isheen qabdu tokko hin jiru meeshaa ishee fichaa irraafattee dhufti gaafa dhufte mucaa mana giraatti ishee fuudha kiraa qofa malee wanni isheen gootuuf tokko hin jiru kiraa qofa kaffala. Homaa beekteen qabattu, bultii beekteen qabattu, mana takka hin qabdu, kaayyoon qabdu, karoora hin qabdu, dhirsumaaf niitii qofa kan jedhamudha jechuudha. Innaa meeqa hiikaa jiras akkasuma ta'anii bakka yoo alallee deemteettiin hin saramtu. Erga heerumtee kaatee booda jechuudha saramtu. Takka takka keessatti kan kaayyoo qabdu ta'e malee. Ijoollee meeqatu sababa kanaan bultii isaanii hiika jechuudha. Anumti kanan beeku jechuudha. Homaa bakka of dadhabaniituma kiraa manaa of dadhabanii akkasuma immoo jireenya ittis dabalee jechuudha. Maaliif jechuun kan namni tokkichi munni tokkichi kophaa ofii hin aara malee hin bo'u jedha Oromoo. Kanaaf namni tokkichi kophaa ofii dhiira soo ta'e bulchuu gadi ulfaata. Garuu yoo dubartiin takka hin tattaafanne, yoo dubartiin takka kaayyoo hin qabne, yoo dubartiin takka bultii ofii kiyya jettee ittiin madanne jechuudha. Kanaaf ijoollee shamarran biyya arabaa kan jajjamtuuf isa kanaaf jechuudha. Shamarri biyya arabaa jechuun waa hunda beektii, hojii beektii, jireenya beektii, rakkina beektii, bultii ishee akka itti qabattu beektii. Akkasuma hin qabdii hin qabna maal galata waaqayyoo waan qabnu qabnu jennu shi namni waan xiqqaan galateeffanne guddaa galateeffachuu hin danda'u jedha Oromoon. Kanaaf waanuma hin qabne jennu kana hin qabnu jenne waaqayyoollee nu jaalatu waan ta'eef hin qabna. Hanga qabnu kanatti immoo nuti shamarran biyya armaa jechuudha. Xiqqimpi goone qabanna jechuudha. Waan qabnu san dirgim goone qaban. Bultii keenya illee dirgim goone qaban. Hin beektan
bultii irra caalaa kan qabu dubartiidha. Dhugaa dubbachuuf dhiirarra dubartiitu bultii qabataa jechuudha. Kanaaf immoo hojii beennaa, obsa beennaa, rakkina beennaa, waa hunda beennaa akkasuma mana ijoolleen biyya ormaa mana qabdi, lafa qabdi, kaayyoo qabdi, karoora qabdi, waa hedduu qabna jechuudha nuti. Kanaaf namni shamarran biyya arabaa fuudhe warqiidha, akkasuma immoo carra qabeessaa, akkasuma immoo lafa dhalachuu isa barbaachisallee. Kanaaf namni keessattuu namni shamarran biyya arabaa fuudhe qixxee waan jannata galtaniiti. Warri dhiiraa kunis calawuu irratti sin jechuudha. Maaliif waan jedhe akkuma amma sirriitti beekana jechuudha. Shamarri biyya arabaa kan bultii qabattu, kan kaayyoo qabdu, kan karoora qabdu shamara biyya arabaati. Dhugaa sin jira jechuudha. Maaliif ijoollee baay'eedha akkanatti amma akkuma seettamee kana hiigaa jechuudha. Kanaaf warroonni baay'atni fuudha. Isin warri fuutan mee biyyuma keessaa fuudhaa. Nuti shamarran biyya arabaa galleemee cirsaa haadha kan meeqaa gabbaree nu fuudhu meeqatu jira jettee. Gabbaree giiftiitii jedhee maatii kee jira kuffee si laffee kasi fuudhu meeqa jira seeti ijoollee shamarran biyya arabaa. Kanaaf jennaan warroonni waan akkasii haasoftan sammuu keessan keessaa xurii san baasatii qulqulleeffadhaa. Shamarra biyya arabaa warqiidha, jaalattanis jibbitanis warqiidha, shaamadha, daayimandiidha. Nuti warra arabaa mana arabaa jiru jechuudha. Isiniif yoo ta'u baannee hoo nuti maatii keenya hin taana, obboleewwan keenya hin taana, obboleetti keenya hin taana, firoottan keenya hin taana, rakkattoota hin taana, ofii kiyyaaf ofii taana jechuudha. Kanumaaf nuti namoota hedduuf taana jechuudha. Kanaaf immoo nuti namoota maatii kee biratti warqiidha, daayimandiidha, akkasuma immoo shaamadha jechuudha. Kanaaf namoonni akkasitti nu qeequu barbaadan sammuu keessan qulqulleeffachuu qabdan dursitanii jechuudha. Akkasuma immoo wanti shamara biyya arabaa sin galche tokko hin jiru. Shamara biyya arabaa kan argate akkuma siniin jennisan inni nama jannata galeeyyuu jechuudha. Akka qalladdan sin maaliif gammadaa jiraataa jechuudha. Hanga addunyaa kanarra jiratti gammadaa jiraataa jechuudha. Dhugaa sin jiraafar dhugaa hin gammachiifti. Maaliif jetti rakkina hedduu beekna kaa'an ta'e osuma waanuma jirre kanaayyuu bakka akkamitti akka bakka qabannu hin beekna jechuudha. Gubaa dhirsa tokko gubaa inni bakka jedhe gubaa osoo hin taane amalaan qabattee akkamitti akka qabattu immoo barannee jirra kaa jireenya biyya ormaa nu barsiisteetti. Waa hunda nu barsiisteetti, rakkina hedduu nu barsiisteetti. Kanaaf jennaan warroonni shamarran biyya arabaa maaltu fudhattani? Si jammar fuudhu lama dhalachuu sin barbaachisa walumaa galatti. Akkasii sinin jedha hordoftoota koo kara dhaamsa kiyyaa. Kanaaf warroota akkasitiif dhaamannaa qabna. Gurran kenninaa fi gurran laatinaa fi warroota sammuun duwwaatiif jechuudha walumaa galatti. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaataa jechuudha. Namoota akkasuma jedhaniif deddeebisna. Sinin jechuu barbaadaa nagaataa fayyaa ta'an ga'a. Viidiyoo biraatti walitti deemutti warroonni immoo chaanala kiyya afaaraa taata sabskiraaybii gochuun maamila ta'a. Sinin jira nagaataa fayyaa ta'a sinin jaalladhu sinin kabajaa. Yoo yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Sinin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabaja. Dhugaa rabbii hedduu akkas sin jaalladha jechuudha. Akkas hanga viidiyoo biraatti deemutti nagaataa.